Hordoftoota keenyaa qophii keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaatti aanu haala armaan gadiin qabannee walitti deebineerra. Dhaabbilee yookaan jaarmiyaalee tokkoffaan guddifachaa. Guddifachaan seera rakkoo hawaasummaa furuu yommuu ta'u, seera hariiroo hawaasaa Itoophiyaa irrattis maqaa kanneen galmaa'eera. Sababa adda addaatiin warri dhala dhabaniif sirni gadaa maal qaba? Malli kun namoonni dhala dhaban akkamiileen isaanii tuqamanii namni isaan sooruu akka hin dhabamnee fi dhaltuu akka hin dhabne seera guddifachuuf tumee warra ijoollee hedduu horate irraa ilmoo hangafaa kan hin ta'in keessaa filatanii warra dhala kadhatanii guddifatu. Seerri kun warra dhalee oromeessee warra guddifatu ilmoo taasisaaf. Isaanis daa'ima guddifatanii sana akka ilmoo hangafaatti ilaalanii guddisanii dhaltuu taasifatu. Hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Hanga qophiilee kan biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.